egaan wangeelaa ergii waa'ee kufaatii kaastanii gaaffii tokkoon isinii kaasaa. Yeroo kaadhimummaa keessatti jaalalleewwan wal dhungachuun yookiin wal dhungoo wanti jedhu maalidha? Akka wangeelaatti yakkadha moo cubbuudha moo cubbuu miti? Kufaatiidha. Ergii waa'een kufaatii kee wal dhungachuun kun dargaggeessaaf dargaggeettii wal dhungachuun kun cubbuudha moo cubbuu miti? Tarii ani immoo asirratti wanti hin dabalu namoonni baay'een tiksiisaan fayyadaman tokko jira. Dhungannaa qulqullaa'aadhaan wal dhungadhaa jedheera Phaawulosii. Phaawulositu wal dhungadhaa nuun jedhee. Isees yoo dhungadhe akkuma malee qabu. Isa jedhu dhungannaa qulqullaa'aa hin taane wayii jira jechuudha. Macaafa qulqulluu keessattuu ragaa fudhannee wal wajjin haasofna. Yisaaqtu akkuma abbaasaa mootii Abimelek jedhamuun ilaaleetu Ribqaa jaallate Abimelek kun. Ribqaa jaallatee haadha manaa keeti moo haadha manaa kee miti jennaaniin haadha manaa koo miti obboleettii koo jedheen. Namichi kan isaa godhachuudhaaf otoo inni qophii irra jiruuti Ribqaanii fi Yisaaq bakkeetti hafaniiru. Innaa bakkeetti Oromoo fi maal jedhaa? Yisaaq bakkeetti itti rigataa turedha. Oromoo itti rigataa turedha. Oromoo fi maal garuu Amaariffii isaa maal jedhaa? Ka Ribqaa gaar siddaarraa aayye jedha. Maal jechuudha? Itti rigataan kuni wal qaqqabachuu dhungachuus dabalata. Afaan Amaariffii isaa maddaaraati jedha. Oromoo fi gadhiisiidha. Gadhiisii jechuun maal jechuudha? Sanaaf haal duree mijeessuudha. Wal quunnamtii saalaatiin haal duree mijeessuudha. Jedheetu Yisaaq Abimelek asannaa isa dhiba. Inni akkamitti na gowwoomsi ta'e isheen ati obboleettii kootiin jennee siidhaatti rigatu noo si argeeree maalitu beekama jechuudha. Kan walitti rigatan haadha manaaf abbaa manaa duubaadha. Kanaaf warri warreen kaadhima walii ta'anii walii wajjin haasa'uuf toomina wajjin dubbatu kaayyoodha walii wajjin dubbatu malee walitti rigatan. Jarri kun haadha manaaf abbaa manaa gatii ta'eef Yisaaq wanta isa ammeessu hin jiru. Kan isaatti rigataa jira gatii ta'e kan isaatti wajjin iyyuu jireenya gadhiisii keessa jira gatii ta'e. Kanaaf warra kan isaaniin taane wajjin dabarsuun Baabilii keessatti dhorkaani. Fakkeenyaaf akkamee ija hojii foonii jedhee Phaawulos gara Galaatiyaa keessa kaa'u keessaa tokko maddaaraa jedha. Maddaaraan afaan Amaariffaatiin gadhiisiidha. Oromoffaan gadhiisiidha. Egaa jireenyi gadhiisii matumtisaa'uu kan maaliif jechuudha? Jireenya cubbuuti hojii foonii jechuudha. Warroottan kiristaana ta'an ilaamamee waan tokko dubbachuu barbaada. Warri kan walii ta'ame waan tokkotti areefatoo miti. Dhuguma haadha manaan godhadha boriiti jedhee yaadatan amme dhungannaaf isin qaqqabaa, wal quunnamtii salaatiif isin qaqqabaa, itti gaggabsee akka sana san godhu. Waan tokko baruu wanti dhumalu maleedha. Warroottan kanaaf ariifannaa qabanuu miira isaanii ammaaf wal barbaadan malee kaayyoof wal hin barbaadan. Kaayyoof wal barbaadan taanaan wal ilaaluudhaaf amma jarroottan sagantaa isaanii miti. Sagantaa isaanii miti. Boruu kan waliiti gati ta'e. Wanta boriitu fudhatte jedhan akkoo dansi gaggabsu. Bor kan keeti asir kan galle malee kiisii kee keessan galle malee boroo kan keeti. Hin qabu jettee sitti rakkatta. Kanaaf deemsi akkasitti deemuun akka macaafa qulqulluutti Baabiliin nun daggara jechuudha. Asirratti namni wanti inni dabaluu barbaadu wal dhungannaama jechi jedhu kunumtiyyuu qaama wal quunnamtii keessaa tokko. Qaama wal quunnamtii keessaa tokko malee qobaatti adda baasnee qulqulleessinee isa kana immoo acheessinee cubbuu goonee isa kana kan ittiin noormaalii goonu miti. Fakkeenyaaf cubbuun gocha duwwaa miti. Miira. Yaadarraa salqaba. Yaada. Fakkeenyaaf namni tokko jaalallee isaatii wajjin gaafa wal dhungachaa jiru yaadisaa maal yaadaa jira? Yaadisaa maal yaadaa jira? Gooftaa Yesuus Kiristoos maal jedhee gara durbaa ija hawwaatiin kan ilaaledha. So miirri keenya hawwiin keenya maaliif kaka'aa jira yeroo sana? Yeroo sana yerootti wal dhungannu sanatti miirri keenya maal yaadaa jira? Miirri keenya dhuguma Waaqayyoon kadhachuu yaada isaatii sanatti. Macaafa dubbisuu yaaduudha. Macaafa qulqulluu dubbisuu yaadu. So kallattii maan kan inni yaadu gara kamidha yoo jenne gara isa wal quunnamtii saalaatti akka deemnu kan nu godhudha. Isa booda immoo fakkeenyaaf jireenyumni nuti qabaannu abjuun keenya ta'uu danda'a. Saniin booda wanti jiru jechuudha. Baay'isee wal dhungannaan jala bultii wal quunnamtii saalaati. Jala bultii wal quunnamtii saalaati. Warradii wal quunnamtii saalaatiif sagantaa qabda jechuudha gaafa dhungattu. Warradii maaliif hojjette yeroo dhungattu sana yookiin isheen wajji wal dhungannaa jirtu isaa fiiliinkiin ishee keessa jirus fiiliinkiin si keessa jirus wal dhungatanii daddaba'uu duwwaa miti. Shakkii tokko hin qabaatin
already sanaaf wal qopheessuudha gatii ta'ee fi macaafni qulqulluun immoo Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 4 irratti maal jedhaa gaa'illi qulqulluudha jedheeti bakki ciisicha isaas kan mudaa hin qabne kan eebbifamedha. Gara gaa'ilaa deemuudhaaf deemta, gara isa Waaqayyo dhaabe deemuudhaaf deemta, gara dhaabbata Waaqayyo keessatti ulfaatu, Waaqayyo gidduutti argametti deemuudhaaf dhalta. Gaafate waan hin malleen dhaqxu of salphisaa deemta, miidhaa ofiitti fidaa deemta. Kanaaf boritullee baay'isoo karaa biraan waan tokko naasaa kaasa, waan tokko kaasa. Obboleessi tokko gaafa inni wal dhungannaadhaaf yookiin wal quunnamtii salaatiif akka kaadhima isaa gaafateera yoo ta'e obboleettiin kun akkama saayikoloojii nu jedhutti nama kana shakkiin keessatti uumamaa deema. Akkuma na gaafate kan biraas hin gaafata jechuudha. Innis immoo akka isheen ookee jetteen kana kan biraas otoo hin jedhee ookee jettiin dalli kun jedhuta. Kanaaf kaadhimummaa isaanii jala gidduu otoo hin jaallatiin shakkiin uumamaa deema. Kanaaf isa jarri boritu gaa'ela dhaabbatanuuf illee bu'uura gadheeta jechuudha. Kanaaf raawwatee barbaachisaa miti yaada jedhutti walii galla jechuudha. Wantoonni gaa'ela booddeetti rakkoo uumuu danda'a jechuudha. Sirriidha. Anis mudannoo tokko kanaan dura paastariin tokko naa kaasee natti haasaa ture. Gaa'ela dura walqunnamtii gochaa turan, walqunnamtii saalaa gochaa turan. Isa booddee ergi wal fuudhanii booddee ergi mucaa godhatanii booddee walitti bu'uutti kaan. Ammas jaarsoliin dhufu walitti araarsuu, ammas walitti bu'u, ammas walitti dhufu. Isa booddee qobaatti teessisee gaafa lachuu isaanii haasofsiisu lamaan isaanii gaa'ela dura qunnamtii saalaa gochaa turan. Sanaan booddee gaafa qobaatti isaan haasofsiisu abbaan manaa akkas jedhe. Kaleessa anaan seera cabsite gaa'ela dura ergi naa wajjin ciiste bakka hin jirretti nama biraa wajjin ciisu ragaa maalii qabaa jedha. Isheenis gaafa qobaatti haasofsiisan akkas jedhi. Erga kaleessa naa babbalee naa amansiisee gaa'ela dura naa wajjin ciise har'ammoo durba biraa wajjin ciisuu dhiisuusaa maaliin ragaa qabaatti. Kanaafiyyuu gaa'elli sun rakkoo guddaa keessa ture jechuudha. Yaada wangeelaawwiin kaasaniifanii kanaasee jechuudha. Kanumatti hufee gaa'ela walqunnamtii gaa'ela dura walqunnamtii saalaa gaa'ela dura wangeelli maal jedha? Amma waa lama walqunnamtii mannoo ejja kan jedhamuu fi sagaagila jecha jedhamu lamaansaa adda baasnee beekuu barbaachisaadha. Ejji gaa'ela dura isa raawwatamudha. Otoo haadha manaa hin qabaatin haadha manaatii ala warri waliin fuune lamaan yookiin warri namni waa haadha manaa hin qabne deemee dubartii biraa wajjin kan inni dhaqee walqunnamtii godhu ejja jedhama. Sagaagaluu jechuun immoo haadha manaa qabaa mana sagalgala jechuudha. Kanaaf lamaansaa garagara. Gaa'ela fuulduraa gaa'elli godhamu macaafni qulqulluun akkamitti ilaalaa miti gaaffin. Gaa'ela dura ejji qunnamtii saalaa godhamu ejja jettanii ejji gaa'ela dura ta'u macaafni qulqulluun maal dubbata waa isaa? Egaa namaa gaa'elli qulqulluudha bakka ciisicha isaas kan eebbifamedha. Macaafni qulqulluun jedhee kan kaa'u warroottan wal qulqullinaan, wal eeggannaadhaan, waliif jiraachuudhaan wal qunnamtii saalaatii ala warra gaa'ela isaanii dhaqanii hundeeffatamu. Sanaachitti garuu gaa'elli sun gaa'ela xuraadha. Jechuun gaa'ela qulqullaa dhaabbannee jedhan malee already jalqaba tokko ta'anii kaniitu warra fooniin tokko ta'e tokkotu dhufee amma nu eebbisaa jedhee waldaa irra dhaabata. Namni nagarree namni hin beeku. Garuu jarruuttan gaa'ela sana gidduutti abaarsa wayii kaa'aniiru. Abaarsa wayii galeera mana sana keessa. Kanammoo maaliin buqqisuu hin danda'ani. Waan baay'ee waan rakkisaa ta'a jireenya isaanii keessatti. Kanaaf gaa'elaa fuuldura wal qunnamtiin saalaa macaafa qulqulluu keessatti baay'isee dhorkaadha. Baay'isee dhorkaadha. Fakkeenyaaf Addaamiin osoo dhaqxee ilaalteetti ta'e guyyuma gaafa sana gaafa Waaqayyoo eebbise sana iddoo amma arganii ammoo dhaqee itti ol ba'ee wajjin wal qunnamtii saalaa godhe hin macaafni qulqulluu. Maal jedhaani in ture seermoonii maal akka ture hin beeknu. Seermooniin ture maal mana tokko tokko gaa'ela Addaamii fi waan maal ijaarsa waldaa isa keessa kamtu eebbise paastara isa kamtu eebbise jedhe waaqni waaqaaf lafa uume jira gidduu jira inni qeesiin caalu waaqaaf lafa uume tokko jira gidduu dhaabate gaa'ela isaanii eebbise har'ammoo waldaan kiristaanaa dhaabe miti waaqayyo waldaan kiristaanaa dhaabe waldaan kiristaanaa amma dhaabbata taatee jiru waldaan kiristaanaa dhaabbata taatee jirtu immoo bakka bu'oota waaqayyo dhaabetu eebbise qulqulluudha jedhee ragaa laateefi. Gaa'ela qulqullaadha jedhee ragaa laateefi yeroo kana wal fuusisu. Kanaa achitti garuu utuu
waldaan beekamtii hin beekin qaamni barbaachisaa jiru hin beekin qaamni jarrotan qaama ta'anii jiran utuu hin beekin jarrotan kana wal qunnamtii saalaa godhan jechuun maal jechuudha already gaa'ela uummatanii jechuudha. Gaa'ela uummatanii jechuun as dhufanii qubeelaa wal jijjiiranii wal fuuneera jechuu miti. Waldaa makaneessuu keessatti wanta beeku tokko jira baay'ee wanta jaallatu tokko namoota seera waldaati alaa wal qunnamtii saalaa godhanii wajjin jiraatanii maal jettee yaaddi gaa'ela isaanii har'aa kaafnee mirkaneessineerraaf jetti malee wal fuusineerra hin jettu. Kana jechuun maal jechuudha jarri jalqabayyuu haadha manaaf abbaa manaati wal fuudhanii turanii isaaniif beekamtii laanneedha. Jarootan kun garuu har'uma gaa'ela qulqulluu dhaabbanne jedhanii yoo dhufanii tokko eenyuun sobaa jiru waldaa sobaa jiru lama eenyuun sobaa jiru waaqayyoon sobaa jiru. Kanaaf kun immoo sobni kun immoo cubbuu ta'a jechuudha. Maaliif gaaffii kana gaafa kaasnu dhugaama qabatamaa amma jiru keessatti dhalooti baay'een haala informationii jiru irraan kaasuudhaan haala barnoota garaagaraarraan kaasuudhaan maal jedhan yoo booddee qunnamtii saalaatiin wal simuu dadhabne yaada jedhuuni dura yaallee ilaallaa wal yaallee ilaallaa jedhaniitu kaasaa jiru. Kun immoo cubbuu akka ta'e wangeelli akka hin eeyyamnedha jechuudha. Waan kana wal yaaluumti wanti jedhu iyyuu sirrii akka hin taane jechuudha baay'ilitti akkamitti ilaallaa. Wallaallaa. Asii dabalataanii wallaaluu qofa osoo hin taane fedhaan wal gituu dadhabuu jechuudha. Baay'izooyi bakka itti gatii wal ilaalaniifis wal gituu danda'u. Already fakkeenyaaf dhaqanii akka jarroottan wal ilaalanii ka'anii yoo dhaqanii wal madaaluu dadhabanii already hin dhiisu jechuudha. Ishee kan biraa boru dhaabattus madaaleen ilaala. Tun jaalatina wantichi maal ta'a jechuudha. Bakka already cheekaappii maduwaatti bara isaanii fixa jechuudha. Kanaaf rakkoo gadhee ta'a. Kanaaf waan biraa barbaadu tokko walidha. Jarroottan wal ilaalaa namni kun iyyuu qaamaa wal ilaaluurraa kallattiin ittiin wal ilaalan baay'eetu jira. Itti yaafne kaafna ta'e illee beeku yaada tokko jira malee fakkeenyaaf amma gaa'ela keessatti saba wal ilaalanii si'a lama si'a sadii si'a afur si'a shan wal ilaalanii gatii gaa'elatti galanii fi perfect ta'anii gaa'ela keessatti wal simatanii wajjin jiraatu jechuu danda'u miti. Maaliif namni dhiira garaagaraatii wajjin dubartiin dhiira garaagaraatii wajjin wal quunnamtii goote wanti nuyi beekuu qabnu hunda dhiiraatiyyuu ishee boqochiisee biraa sokke jechuudha. Akkasuma kana jechuun maal jedhagaa fakkeenyaaf otoo gara gaa'elaan dhufin nama 20 wajjin wal quunnamtii gooteetti yoo ta'e 20 keessaa kan isheen garaa isheetti boqotee sirriitti bakka wajjin wal quunnamtii saalaa gootee adda adda baate nama 3 ta'uu danda'a. Namoonni 3 kun yoom iyyuu sammuu ishee keessaa ba'uu hin danda'an. Yoom gara gooftaa otoo dhufeen gootee dhuftee gara gooftaa gaafa dhuftu waan hafuuraatii wanti kun kabar ta'uu danda'a. Divortaatee kiristaanaa furmaatiin ciccimaa gaafa taatu waan sana doomineet ta'uu danda'a wanti sun. Gaafa gara gaa'elaa galtu warroottan 3 kun hin dhufu. Wajjin kompeer gochuu jalqabde amma isheen namoota 3 wajjin namoota 17 hin beektu iyyuu isheen irraanfatteetti. Namoonni 3 kun garuu sammuu keessa jiru abbaan manaa eenyu wajjin kompeer ta'a namoota sanaa wajjin. Namoota 3 sanaa keessaa tokko ta'uu dadhabnaan utuun jaalatiin sammuu intala kanaa bakkee yaaduu jalqaba. Just innis akkasuma. Intalli kun perfect taatee haalli ishee wajjin jiraattu nama kanaaf ifa geenyudha taanaani jarroota sana yaadatu ishee kana wajjin gammachuudhaan jiraata. Sana tun baannaan garuu utuun jaalatiin jara gidduutti adda addummaan uumaa deema. Kanaaf kallattiin ittiin cheek wal godhan baay'ee. Kanaaf yaada gaariidha. Kanarratti yaada baay'ee isaa wangeelaawiin nuuf kaasaa jirtu baay'ee irraa barachaa jirra baay'ee isaan dubbiin jechuudha. Tarii wanti yaaliidhaaf dhiyaatu wanti guutuu ta'ee uumame yaaliidhaaf dhiyaatu. Fakkeenyaaf amma qoricha gaafa hojjettu qorichi sun atu perfeektiidha ta'e yaalii tokko tatuun dhiyeessin dabarsitee liqimsiisa. Galeeramti qorichichi inni jalqabaa hojjetamu garuu sababa guutuu hin taaneef maal godhu hantuuta irratti yaalu. Qalamee irratti yaalu. Isa booda maal irratti fidu gara namaatti fidu. Waaqayyo immoo miiraaf fedha dhalaadhaaf dhiira keessa kaa'e kana hir'uu godhee guutuu godhee uumeera. So irrumattuu shaakalama wanti irratti shaakalamu sulumayyuu waan rakasa ta'e. Namni Kiristoosiin gatiinsaa guddaa ta'e
akka waan rakkasaatti of ilaalee yaaliidhaaf of gochuu hin qabu jechuudha. So isa kana gaafan kaasuma isa kana wajjin wal qabsiisee ilaalan. Wanta guutuu ta'e yaaliidhaan miti kan itti proof gootu. Yaaliidhaan proof goote immoo perfeektiidha kana booddee waan jettee xumurtu miti. Tokko akkuma sila paastariin jedhanii jaalalaan jalqabnaa beekumsaan itti fufna. Beekumsi kun immoo maali? Wal hubachuu inni jedhamu kuni isa booda isa dhufuudha jedhee tayyaadha. Isa dura jireenya biraa qabaachuu dandeessi qabaachuu danda'a. Garuu iftoominni namoota gidduu jira taanaan wantoonni jedhaman kun iyyuu wantoota fooyya'uu danda'anidha. Jireenya gaa'ela gidduudha iyyuu haasaa jedhaman kaadhimmaa gidduu haasaa jirra malee jireenya gaa'ela keessaa yoo jenne warra 50% dadhabbii qabutu dhufa walitti. Inni 50% isheen 50% dadhabina qabdi 50% immoo jabina qaba isheen jabina qabdi jabina irratti xiyyeeffanne dadhabbii keenya irratti hojjennaadha. Beekumsa nan jedhan. Dandeettii keenya irratti isa cimina keenya jabeeffachaa isa dadhabina keenya irratti immoo lamaan keenya iyyuu assaayimentii fudhanne gaafa gaa'elatti galle maal gochuuf irratti hojjechuudha. Ammayyuu dhaggeeffattoota keenya warri karaa yuutuubii keenya Sifraa Tuubiidhaan Ermii Tuubiidhaan nu daawwachaa jirtan akkasiin hubannaa gurguddaa beekumsa gurguddaa asirraa argachaa jiran baay'ee isaa amannaa akkasuma immoo toora yuutuubii keenyaa sabskiraayib nu gochuudhaan sheer gochuudhaan liinkii isaa namoota biroo bira hin geenye gochuudhaan akka biraan nu geessan abdii guddaa qabnaa irraa barattu yerootti hundumaa toora kana nuuf hordofaa isiniin jenna. Gaaffiisuma kanaa wajjin wal qabatee jiru atuun xumuriin dura sa'aatiin kuni sa'aatii itti dargaggoonni hedduun tajaajiltoonni hedduun ejjatti kufuudhaan hamatamanidha. Fakkeenyaaf akkuma akka dargaggootaatti yoo haasofne iyyuu akka waldaattis haasaa jirra waan ta'eef jechuudha. Tajaajiltoonni hedduun isaanii sababiin kufaatii isaanii ejjadha. Sababiin kufaatiin keenya baay'inaan kan irratti wal kasasaa oollu peejii garaagaraa irratti feesbuukii irratti yuutuubii irratti kan irratti wal rabsinu kan irratti mudaa walii bakkeetti baafnu yoo jiraate inni guddaan isaa ejjadha. Maa inni wanti kanaan akka ejja kanatti dargaggoon akka kufu wanti isa godhu wal quunnamtii saalaatiin karaa kanarra kan nuti mudaan duratti argamu kan nu gochaa jiru. Ani gama tokkoon dargaggoota bara kana jiran nan jajaju malee kompileen gochuu yookiin mormuu hin danda'u. Maaliif wantoonni gara ejjaatti nama kakaasan baay'eensaa bara baay'eeti gatii ta'e. Tokko barumti isaa bara dhumaati gatii ta'ee fi kan afurri hamaan amma ittiin namoota baay'ee laamshessuu danda'e tokko kanaan. Wantooti immoo kanaaf immoo nama saaxilan immoo hedduu. Taaksii keessatti si mudata. Moobaayilii keessa ati ofii keetti dhaqxee barbaadde dhaqxee jennaanii dhaqxee ilaaluu dandeessa. Keessaa fakkeenyaaf dhiirri immoo waan ijaan argu tokkoon baay'een sammuu isaa booji'ama. Gaaffii namatti kaafte kun gaaffii dargaggootaa qofa otoo hin ta'in gaaffii dhaloota bara kanaa hundumaati. Isa fuudhee jiru, isa fuudhee hin jirre. Keessatti waan wanta akkasiin jira. Fakkeenyaaf amma akka sababaatti maaltu kanaaf kakaasa kan jedhu tokko teekinooloojii daangaa malee fayyadamuudha. Tokko daangaa malee fayyadamu. Waan fayyadamuun nuuf maluuf waan fayyadamuun nuuf hin malle adda baasnee beekuu dhiisu. Inni lammaffaan haalli shamarran uffatan mataansaa kanaaf kan baay'ee dargaggoota saaxiluudha. Jarumallee kufaatiidhaaf kan saaxiluudha. Fakkeenyaaf ana wajjin haasa'uudhaaf dhuftee na fuuldura teessee uffata gabaabaa uffattee jirti taanaan waan an haasa'u kamiisaayyuu oorradiin harkaa gataa jirti jechuudha. Waan an tajaajilaa jiru hundumaan harkaa gatuu danda'a jechuudha. Ani gaaf tokko mudannoo waldaa irratti ana haasa'u dhageesseetta. Tun dhaabbatee lallabaa jiru dubartiin uffata gabaabaa uffattee jirtu tokko dhuftee fuuldura koo teesse. Nan lallaba innaan raawwadhee lallabni harkaa bade. Lallaba kootti deebi'uudhaaf maal gochuun qabaa? Waan tokko nishee gowwoomsuun qaba. Mucaa uffata dheeraa uffatte biraan gaaratti dhaqee obboleettiin achi jirtu mee ariifadhuuti waaqayyo iddoo natti jijjiireera jedha fiigaa kottu jedha. Fiigaa dhufte waaqayyo iddoo natti jijjiireera iddoo natti jijjiireera ishee kana ati booduu fadhuu dhaqeeti iddoo natti jijjiire iddoo ishee dhaqee taa'e jedha. Fiigaa isheenis waaqayyo iddoo natti jijjiireera dhumarra teesse. Ishee waaqaas taate jedheeni lallaba kootu namni hin beekin lallabini umureetan kaa'e. Waan jechuudha baadhanii anamma asirra dhaabbadhe malee oorradii ergamaadhaan ta'e miti. Dhageessee innaa Macaafni qulqulluun namni nama gufachiisuu hin qabu ni jedhu waan salphaa ta'e lageeffadha. Isaan xixinnoo kana keessaa dhimte jechuudha. Tokkollee kan gufachiise
dhagaan daakuu otuu mormatti hidhamee galaanatti darbatame isaa wayyaa ture. Isa wayyaa ture maal jechuudha? Kiristaanummaan mee hiiktumti kiristaanummaa waliif jiraachuu. Waliif jiraachuu jechuun maal jechuudha? Waan taayee wajjin wal argaa har'a yoo ta'e waan taayee gufachiisu hin godhu. Ermi wajjin wal argaa yoo ta'e waan ermiyaan itti gufatu hin godhu jechuudha. Fakkeenyaaf kan dhimma lamaan immoo waan wal gufachiisuu walitti siqu yoo ta'e waan wal kuffisuu danda'u walitti dhiyaatu yoo ta'e borii isaanii irratti hadhaa'ummaa hojjechaa jiru. Kanaaf uffannaa eenyu isaanii eegganne sadarkaa isaanii eegganne kun lammaffaa kooti. Inni sadaffaan maalidhaa? Haasaadha. Haasaa taasiftu. Fakkeenyaaf amma shamarree bira teessee dhiirri haasa'amuun innis amma gochuu danda'u qaba. Inni haasaa daangaa darbe. Haasaa daangaa darbe haasofna gaafa wal arginu yoo ta'e. Isa waa'ee kaadhimma dhufu gaa'ela keenyaatiif ijaarrachuu kaadhimma dhanteenyaa haasofnu. Daangaa waan foonii daangaa eeggannee haasofna. Daangaa eeggannee. Boriituuf nu gargaara waan jennu haasofna. Garuu teenyee qoosaa gara darbaa ta'ee akkas gootee abbaa manaa ishee ani bokkan godhee maal jettee asaa gara darbaa asaa daangaa isaa eeggan haasofta yoo ta'e kanaaf wal saaxilaa jenna. Tarii jechootumti fakkeenyaaf amma nama jaalallee kee hin taaneen jaalallee koo I love you jetteen ta'u. Akkasii waamuu danda'u jechuudha. Obbolootaan obboloota jenna. Ishee jaallanne immoo jaalallee koo jenna. Obbolootaan immoo obboloota jennee wajjin jiraannu. Isa jaallannu garaatti qabanna isa obboloota jaallannu. Isa ishee jaallannu garuu tarii bilbilaan ta'uu danda'a sin jaalladha jennee taasisuu dandeenya. Yoo yeroo adda adda baanu sin jaalladha jettee adda adda baate hammeenya qaba miti. Boriituuf hundee ijaaraa jirta gatii ta'e. Kanarraa garuu inni jedhan kamidha tapha yeroo teenyee haasofnu qubna gara dhiifne. Waan borii gaalee keenya ijaaruu dhiifne waan hin mallee waan sanaaf nu kakaasu haasofna yoo ta'e waan sanaaf nu kakaasu walitti agarsiifne yoo ta'e tun jaallatee qofaatiidhaan wallaachaa irra jechuudha. Kanaaf daangaa qabaa kaadhimmaa keessatti amminuu haasofnu amminuu taphannu amminuu immoo walitti dhiyaanne jechuudha maalidha. Gaaffii keenya isa dhumaa yaada kana walitti gulaaluudhaaf walitti qabnee raawwachuudhaaf gaaffii isa dhumaati jechuudha. Namni tokko nama biraa wajjin iddoo biraatti gooftaan fudhatis ta'uu danda'a, gooftaa ergii fudhatis dogoggoree ta'uu danda'a. Iddoo garaagaraatti nama biraa wajjin ciisee qunnamtii saalaa godhee innis ta'ee yookiin isheenis qunnamtii saalaa gootee booda gara boodaa garuu nama biraa wajjin dhufanii yoo ol fuudhanii macaafa qulqulluu irratti akkuma beeknu abbaan manaa haadha manaa isaanii hiikanii jedha. Yoo hiike garuu bara ishee guutuu akkasiin ejjaa jiraattu godhaa jedhee. Gaafa akkas jedhee dubbatu namni tokko immoo nama tokko wajjin horree ciiseera taanaan gara nanna tokko ta'utti qaama tokko ta'utti dhufaniiru. Gaafa sana ta'u yeroo keessa dogoggoraas mana barumsaattis ta'uu danda'a iddoo garaagaraatti nama wajjin ciistee yookiin inni ciisee gaafa dhufanii gaa'ela keessa lixanii bara isaanii guutuu ejjaa jiraatu jechuudha. Kun akkamittiin ilaalama? Amma namni gooftaa Yesuus Kiristoosiin otoo hin amaniin dura wanti dabarsa hundumti isaayyuu Kiristoos Yesuusiin already irraa haqameera. Namni kun amma addunyaa afuraa keessatti nama haaraadha. Nama haaraadha. Kana jechuun mudannooniif taateen kaleessa ta'e gaa'ela jaburii irratti dhiibbaan uumuu miti. Garuu gaa'ela uummachuudhaaf immoo lamaan isaanii hin dhufu. Gaa'ela uummachuudhaaf isaanii hin dhufu. Sababiin isaa maaliif? Sababiin isaa maaliif? Kiristoos amma namoota kana isa kaleessaa dhiisee fi waan haaraadhaan beeka malee isa kaleessaatiin isaan hin beeku. Inni namni tokko abbaa manaa dhiisee dubartii biraatii wajjin dhaqee wal qunnamtii saalaa hojjetee haadha manaa isaa haati manaa dhaqxee hiikitee abbaa manaa irratti ejjite. Kanaaf bara jireenya ishee maalidha jedha? Ejjituudha jedha. Inni jireenya kiristaanummaa keessaati. Amma already gaafa haati warraa kan ko'anaa wajjin walitti heerumtu nuyi foon tokko taane. Foon tokko taane. Baay'ee ane haadha manaa kooti wajjin hafuuraan tokko tuun ta'in fooniin tokko. Amma tuuti ishee fuudhee booddee musliima ta'uun mirga isheeti. Waaqeffataa ta'uun mirga isheeti. Hin barbaadu lamaan hin barbaadu paagaansi ta'een jiraadha jechuun mirga isheeti. Hiikuun naaf hin ayyamamu. Fooniin maal taane irra gatii ta'e tokko taane irra gatii ta'e amantiin waan itti murteeffatanii nin jiraadha jedhanii itti galanudha. Gaa'elli garuu waan tokko ta'anii itti fufanii amma dhumaatti wajjin jiraatan waan hiikuu hin danda'amnedha. Maaliif kakuun baay'ee addadha. Ta'u jala kun fooniin tokko ta'aniiru taanaan daawwatee diigamuu danda'a. Amma waa'ee kakuu dhisee waa'ee fooniin tokko ta'uu dubbadha. Amma jireenya keenya keessatti gaafa dhaqxee dubartii garaagaraatii wajjin wal qunnamtii gootu
fedhii keetu gara malee dabalaa deema. Maal jechuu kooti? Hubannoon ati waa'ee kanaa qabdu dabalaa deeme gatii ta'ee fi otuu ishee kanaa wajjin jirtu kan biraa immoo sammuun kee yaada. Si galee dubartoonni hundumtuu qaamni isaan qaban waan garaagaraa ta'e sitti fakkaata. Si galee kanaaf cheek gochuu barbaada hundumaa kan argite hundumaa tu wajjin waan akkasii dabarsitee sitti tolu. Garuu wanti dhalli namaa beekuun isaa balu maaltu jira? Dubartoonni hundumtuu akkaataan jarrootanitti dhiira approach godhamtu garaagara malee qaamni waaqayyo isaaniif kenne tokkichuma wanti haaraan tokko hin jiru. Garuu maaltu jira gaa'ela keessatti wanti yeroo biraa dubbachuu dandeenya. Gaa'ela keessatti waan jarrootan huumantu, waan jarrootan walirratti haasa'antu, waan jarrootan walirratti godhantu iyyuu jaalala isaanii qabbaneessaa deemaadhaaf malee. Inni gara gaa'elaatiin duraa suni Kiristoos edda dhiisee isheen itti himteetti taana muuxannoo akkasii hin qabani. Dabarseera waan akkasii. Amma garuu Kiristoos na simateera. Kana alaa surraa akkanatti na beekee jetteetti miti taanaani bakka atama gaafa simattu akka namtala durba fuudheetti simachuu sitti miteetti gatii ta'e. Amma jaallatteetti eenyummaa ishee dhaabbannaa ishee jaallatteetti iftoomina ishee jaallatteetta keessi kee akkati jaalala isa dhugaan si keessa galeera. Waa'ee kee jaalala dhugaan ishee keessa galeera. Dadhabbiin ati ittimtu hundumaa amansiiftee irratti hojjechuudha. Inni immoo amansiisee irratti hojjechuudhaaf wal fochuu ni danda'u. Inni jarroottan ejjituu ta'a kan biraatti wajjin jedhu kan warra gooftaa hin qabneeti malee warra gooftaa keessattuu jiranuu dhaqanii yaada kan biraatti dhaqanii yeroo manidha malee warra gooftaa alaa hojjetu jiranuu waan akkasii jiraatanii gara gooftaa dhufan miti. Jarri gara gooftaa dhufanii amma gaa'ela dhaabbachuu kan jarri danda'an maaliif dhaloota haaraa waan ta'aniif. Kiristoos keessatti uumama haaraadha waan ta'aniif. Galatoomaa yaada goolabaa akka nuuf ta'uu fi akkuma silama paasteriin kakaasaa turan yaadota anis maal jedhee tan xumuraa inni guddaan iftoominadha. Kan itti aanu immoo hafuura qulqulluudhaan geggeeffamu wanti jedhu hunduma keenya biratti ilaalamuu danda'u qaba jechuun hafuuraan fedhasa kan foonii keessanii ajjeesaa jedha waan ta'eef macaafni qulqulluun hammuma hafuura qulqulluudhaan bitamni yaada waaqayyootiin karoora waaqayyootiin bitamaa deemna waan ta'eef hafuura qulqulluudhaan guutamuun itti aanee immoo iftoominni inni sirriin nu keessa jiraachuun jireenya gaarii jireenya ittiin qaanofne jireenya ittiin gaabbine akka dabarsinu nu gargaara jedhee yaada turtee ammaatti qabaanneef galatoomaa toora yuutuubii keenya ammayyuu sabiskiraayib gochuudhaan nu wajjin ta'a galatoomaa.